waaqayyo tal tokko maallaan jedhe beektu namichatu mana kutaa kudhan qabu ijaarratee utuma keessa jiraachaa jiru guyyaa tokko balballi isaa rurrukutama. Yooyaa shamaa kam jirtu nagaaf jaalallee waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif habaayitu kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Induune ammallee jira induunu kanaa jiraanna induune ammallee jira induunu kanaa jiraanna. waaqayyo tal tokko maallaan jedhe beektu Do you know what God have said to me waggaa 12 arraati 12 years ago? amma nan karadhaanatu man karadhu yeroo baay'ee lafa rafuun jalladha achuman firaashirra gadi ciise duddina dhukkubnaan na abjuu tokko narge As I was praying, I just slept and saw a dream. enna maalan argaa In my dream, TV Joshua narge I saw TV Joshua. amma mana fokkisaa wayitti gala naannoo isaa xinnoo dhagaadhaan hidhamaa dhagaru mana fokkisaa wayitti gala naanane maal lamichi kunoo nama on gargaara maaliif mana akkasiitti galaan jedhe ilaalee abjuu sana keessa jennaan namichi tokko akka keessan akka taayiltoota Itoophiyaan ofiif hin jiraatu namaaf jiraataa naan jedhe ennaan achi ka'e nan boo'e maala gooftaan mana kiraattan gala ofii koyyuu rakkataa dha'oo maalan jiraadhee kana natti fiddee ennaan har'aaf miti boriif of eeggadhu siin jedheenii naan jedhe ጀምረው Fannoon garagalfame xiyyeeffannaan keenya isa fannifame irratti ta'us fannoon kiristaanotaaf hiika guddaa qaba. Fannoon garagalfamee mallattoo seenaa dheeraa qabuu fi keessumaa yeroo ammaa keessatti ammoo hiika adda addaa qabudha. Akkuma maqaan isaa ibsutti fannoon garagalfamee salphaatti faallaa fannoo ol galagalee jiruuti. Namni fannoo sirrii irratti fannifamee mataan isaa yoo ol galagalu namni fannoo gadi garagalfamee irratti fannifamee mataan isaa gadi garagala. Jaarraa hedduuf fannoon garagalfamee mallattoo kiristaanaa ta'ee akkan ilaalamu yoo ta'u kunis duudhaa durii Phexros ergamaan garagaltee fannifamee ture irratti hundaa'a. Seenaan akka jirutti Phexros fannifamuudhaan wareegamuu isa mudate hordofee akkaataa Kiristoositti du'uun akka isaaf hin malle waan itti dhaga'ameef fannoon isaa akka garagalfamu gaafate. Fannoon garagalfamee darbee fannoo qulqulluu Phexros yookaan fannoo Pheexraayin jedhamee kan waamamu ta'ee mallattoo gad of deebisuuti jedhama. Fannoon garagalfamee yeroo tokko Phaaphaasii wajjinis kan wal qabatu yoo ta'u Kaatolikonni Yesuus aangoo isaa gara Phexrositti deebisuu danda'a jedhanii amanu. Kanas wangeela keessaa caqasa Maatiyos 16:19 irra jiru fudhachuun falmu. Kutaa kana keessatti garuu Yesuus aangoo isaa Phexrosiif dabarseera wanti jedhu hin jiru. Jaarraa illuminaatonni addunyaa kana bitaa jiran kana keessa garuu fannoon garagalfamee akka mallattoo warra waaqayyoon hin amanne mormitoota Kiristoositti waan baramedha. Baandiiwwan meeshaa warra gurraachaa hedduun fannoon garagalfamee fayyadamuun seexanaaf of kennuu isaanii kan ittiin mirkaneessanidha. Fannoon garagalfamee fiilmiiwwan sodaachisoo kanneen akka The Omen fi The Conjuring keessatti akka mallattoo sochii jinniiwwaniitti mul'atu. Fiilmiin kun ifatti kabaja seexanaaf akka malutti kan dalagamedha. Mallattoon fannoo gadi garagalfame kun taatoo irratti, dirata mormaa, pendaant irratti fi asxaa tiishartii irratti ni mul'ata. Yeroo tokko dubbiiwwan akka ofitti amanii waaqayyo hin jiru, misaayil gurraachaa yookaan hin jijjiiramne kanneen jedhaman waliin ni kennama. Jechoonni kun jechoota warra waaqayyoon gananiiti. Haalota kanneen keessatti kaayyoo ifa ta'een fannoon garagalfamee mormii kiristaanaa labsuudha. Fannoo garagalchuun karaa dhugaa Kiristoos ganuu fi aarsaa isaa itti qoosuudha. Gama seenaa Itoophiyaatiin yoo ilaalle illuminaatonni jaarraa dheeraa fuula dura karaa Ortodoksii warra kaaba Itoophiyaa seenuun gaanfa Afrikaa irratti hojii guddaa hojjetanii jiru. Har'as hojjechaa jiru. Fannoon gadi garagalfamee warri Habashoonni kaabaa akka faayaatti uffata isaanii irratti godhatan
akkasumas Kiristoositti amanneerraa utuma jedhanii duudhaa illuminaatotaa kanaa akka eenyummaa isaaniitti kanneen ilaalan har'a illee utuu uffatanii argaa jirra. Uffachuu qofaa miti. Fannoo faallaa uffatanii waa'ee fannoo sirrii lallabaa jiru. Kanaafuu hiikni fannoo garagalfamee maali? Fannoon garagalfamee mallattoo farra kiristaanaati. Addunyaa keenya isa kufee keessatti qulqullummaan yeroo baay'ee kan itti qoosamu yoo ta'u, wanti gaarii fi qulqulluu ta'e Waaqayyoo bara kanaati. 2 Qorontos 4:4 ni balfama. Kanaaf fannoon fakkeenya Kiristoos garagalfamee mallattoo seexanaa ta'a. Seenaa alatti agarsiiftuu macaafa qulqulluu kan hin qabne fannoon Phexros nutti itti amannuu hin jiru. Fannoon itti fayyine tokkicha innis fannoo Yesuus Kiristoosi. Hiiki fannoo inni sirriin kiristaanotaaf maalidha? Fannoon dhaabbataa fi qajeelummaa fi qulqullaa'uu ibsuuf karaa itti dhimma ba'amedha. Akkuma walitti dhufeenya Waaqayyoo wajjin qabnuu fi namaa fi wajjin qabnu ibsuuf itti gargaaramneerra. Innis waan Waaqayyo nuuf godhee fi waan nuti isaaf gochuu dandeenyu adda baasuuf karaa itti fayyadamnudha. Fannoon kun biimii 2 irraa ijaarameera. Biimiin qajeelaan lafa keessa kaa'amee irraa haga samiitti diriira. Innis gara Waaqaatti kan hiiku yoo ta'u, hojii Waaqayyo nu qajeelchuuf hojjetee fi hariiroo isaa wajjin qabnu kan bakka bu'edha. Olii fi gadii kallattii kaardinaalii kaabaa fi kibbaa calaqqisiisa. Biimii dalgeen yookaan horizontal beam biimii qajeelaatiin vertical beam deeggaramee bahaa hanga dhiyaatti diriiree jira. Kunis qulqullummaa Waaqayyoo erga qajeelota taanee booda nuyi keessatti hojjetee fi hariiroo nuti nama akka keenyaa wajjin qabnu kan bu'edha. Kanaaf fannoon Kiristoos kiristaanotaaf hiika guddaa qaba. Eenyuyyuu faallaa Kiristoosiin dhaabbatee Kiristoosiin natti lallabuudhaaf onne hin qabu, anis hin naga'u. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Qorontos isa duraa 1:18. Sana kana jedhe narraa galuu didee hojii harka kee laalee daraan natti tolte daraan natti tolte daraan natti tolte daraan natti tolte daraan natti tolte. Sana kana jedhe narraa galuu didee hojii harka kee laalee daraan natti tolte daraan natti tolte daraan natti tolte daraan natti tolte daraan natti tolte. ጀምረው